Naguma gash fesse akkam nagaa. Nagaa jirra isin nagaa jirtu. Fayyaa nagaa akkam. Fayyaa jirra waan ni galatoomu. Baga nagaa wal argine. Baga nagaa wal dhufne. Minnesotaatti qilleemsin hin qabbanaa horoma akkuma baalabbaata duriitti uffattee baate. Qabbana kana hundumaa beekaa haa ta'u eega ka qabbanaa amma dadhabaa jirra kanaaf uffadhee bahe. Kanaaf wayaa nafaan uf geettee miilaan lafa geettee dhufte jechoo. Baay'ee bareeda. Adda wanti wal geennee fi seenaa tokko tokko waan babbareeda uduu nu jalaan irraanfanne uduu isinillee qaabattan waan garii hambifachoo waan nurra jiruuf kanaaf wal geenne waan hayyamaa nuuf taatanii asii argamtaniif galatoomaa jechuu barbaada. Ayyaanaa ta'e ulfaadhu. Mee waan irraa jalqabna? Maalirraa jalqabna? Urgeetti dhalattan baratti dhalattan mee yaadattu ka isinitti himan irraa mee waa nutti himaa eessa dhalattan barallee? Anka dhaladhe akkanatti manitti warri keenna guyyaa itti dhalanne san hin beekan. Bara ima beekan ofi. Bara san jedhan malee hin beekan. Kanaaf bara 19 bara sa'ootiin hedduu nu dhalte fa jedhanii bara saniin. Bara bonni dheeraa jedhan bara ganni guddaa jedhan. Bara san dhaladhee barri sun 1953 jedhaniiti. Sanuu mana tamaariitii tube gimmitii natti mammalee warri kenna hin beeku hin qabatu. Hin barreeffatu hin baranne waan hin baranneef bara san jedhanii milikitaan nuti himanii ammoo mana tamaarii haga galleetiin jenne waggaa akkasii san nuun jedhanii san qabanne nu malee hin beekne. Eessa urgeetti dhalattan hoo? Urgee itti dhaladhe Godee Duuroo jedhan. Godee Duurootti dhalattan? Godee Duuroo Boolloo jedhanii addaani. Godeen Duuroo yeroo san maal fakkaata? Amma yoo waliin bikkatan attam jira jijjiirama attamutti jira. Godeen Duuroo hennaanu ijoollee hennaanu horii tissinu dukkana ture. Munnillee dukkanaa guyyaan illee dukkanaa. Munni guddaa baay'ee munni gaaratti gaara keenya sanii godeen sun gaara Duuroo jala mukaan lafa guutamte. Lafti munni hin jiru mukaan aynataan. Araddaan badhaa. Araddaa badhaa. Araddaa badhaa goraa birbirsaa heexoo gatamee maqaa mukaa yennaa san hin beennu. Amma hin beennu mukaan ka guutame godeen. Amma yoo taateetiin jette duwwaa lafti. Bara san bara mukaan guutame daraaraan firuutiin bifa adda addaallee yeroo eeggataatu magaa jechoo. Badheessa gaa ennaa sanii daraaraan mukaa ennaan ga'u badheessa gaa badheessi amma achi ji'a miyaaziyaa jedhanii badheessa yoo san gaa heexoon hin geetti gatameen hin gaa goraan hin gaa daraaraa guddatu gaa. Bifa adda addaatiin ga'ee kana nyaattu jechuudha. Nyaanna nullee qamaleen illee nyaatti jaldeessi illee nyaataa nullee kana ariineeti waliin nyaataa baana. Isa nyaataa guddan. Amma wanti sun hin jiru. Wanti sun jireenya dhiisii namni hin jiru lafti hin jirtu munni hin jiru amma. Naannoon jijjiirameera. Naannoon guddisee jijjiira qullaa ta'eera amma. Bara kana qullaa. Bara sanii dhalattanii caakaa san keessa deemaatiin loowwan illee akka tissitaniirtane amantaa abdii qaba. Loon hin tissine? Loon tissineerra loon keessaa baanee miiree duraan hoolota tissee hoolota irraa ka'ee loon tisse faradoo tissee faradoo irraa ka'ee loowwan tisse. Loon keessaa banneet mana tamaarii galleenu. Mee achi dhannaa qabgaashfessee? Mana tamaarii eessa dhaqxan yoo san loon keessaa bannee jechuun warri keessan akka barattan hin barbaanne moo maaf baddanii mana barnoota dhaqxan? Gaaffii misha warri keenya timirtiin illee hin jiru. Warri keenya illee timirtii hin beeku. Faayidaa isaa gana isaa been qaban. Wamaan beekan manni namni tamaarii. Mana barumsaa namni yoo dhaqe saara geetee jira. Hin jiru iyyuu manni tamaariitu hin jiru. Mana tamaarii gaashee tufaa kojiititu. Kuyyarri dhaabatteerti misiyooniin dhaabateera jedhanii itti himanii oduu dhagayeet assamaarii soqachoo bu'e. Gaashee tufaa kojii abbaa ruufoo jechuudha. Abbaa ruufoo. Misiyoonii bira dhaqee. Misiyoonii bira dhaqe isa akka manni tamaarii
Aloon nuu banamu ka godhe gaashe tufa. Alotti banamte. Achi aloon manni barumsaa jalqabe. Aloo jalqabne aloonullee godhee dhufneeti alotti tamaaraa turre gaashe bayyanee dhaabaa ka jedhan dhufee achi nu barsiisaa ture. Kuyyaraa dhufeet aloon taa'eet nu barsiisaa achi barsiisaa ture. Achi nu barsiisaa ture. Isin achi barnoota jalqabdan. Nu alotti jalqabne kan nu jalqabsiise bayyanee dhaabaati tunu. Barsiisaan keessan ka duraa bayyanee dhaabaati. Afaan keenna kabane ijji teenna waraqata ka argite obbo Bayyanee Dhaabaa irratti argine. Obbo Bayyanee Dhaabaa jechuun nama jireenya keessan ka booda jijjiiramuuf jiru jalqabarraa karaa isin mul'ise jechuudha. Nu jalqabsiisee karaa kanu mul'isetu Bayyanee Dhaabaati. Carraan kun kabanameen fedha Abbaan Ruufoo Tufaa Kojiitiin guyyara dhaqeeti. Sirri. Akkaataa kanaan barate. Warri yeroo san waliin barataa turtan eenyu fa'a? Ijoolleen baay'ee kuttee keessaa taphatteetu jira. Ta yaadattame ka yeroo san itti cichee barateetiin deeme. Yaa warri itti hafnee turre nama 4 nama 5. Nama 5 fa'ee eenyu fa'a namni sun? Namoonni sun tokko ana. Tokko Fayyisaa Hayaatootiin jiru nafseen. Fayyisaa Hayaatoo. Tokko Maammaa Argooti. Fayyisaa Hayaatoo jechuun ka Jimmaatti Agricultural College'itti baratee giraajuweetii godhee yeroo lawuxiin dhufaaru bulchaa Hayiqoochinaa Buttaajara illee ta'ee ture jechuudha. Jimmaatti barataa ture Jimmaa ka'eeti Alamayaa Kolleejii dhaqe. Alamayaa Kolleejiitti fixatee achii deebi'ee Banki maneejerii ture. Banki maneejerii hennaa inni ture lawuxiin dhufe. Bara jijjiiramni dhufa. Bara jijjiiramni dhufe. Jijjiiramni ta dhufe warri Nageellee Arsii Zuwaayii nama barbaannaa nama barate barbaannaa kanu bulchu Zuwaayiini ka nu ajaju barbaannaa Arsii fi Zuwaayii kifila hagar awraajaa Buttaajara ka ajaju barbaannaa jedhanii Fayyisaa Hayaatoo bulchaa akka ta'u waamaniit inni bulchaa ta'e awraajaa. Warra bara san iskuula bara dukkanaa san keessa jalqaban keessa sadarkaa saniin ka ga'e jechuudha. Ka biraa eenyu fa'a warri ka biraa Saanyaa Argootii adha nafseen hin jiru Maammaa Argootii Duubee Jibootii namni kanneen adha ka'an beeku. Saanya jechuun obboleessa Gaash Maammaati. Hangafamoo Maadhaa? Maadhaa Gaash Maammaati. Saanya jechuun isin keessa duraan durseetiin isin biraa deemee gara biyya kanaa ka dhufe sanatti fakkaata. Saanyatu biyya kana dhufe. Biyya kana dhufe. Washingtoniin ture. State Washingtonii? DC ture. Washington DC? DC ture. DC jiraataa ture asuma tureetiin. Achi jiraataa tureeti Maammaa waame. Maammaan kabaase Saanya. Gaash Maamma booda bahe. Maamma bahe. Booda isaa bahe. So Maadhaa isaa jechuun Saanya. Maadhaa Maammaati. Tokko Feesee Uluutee jechuun Feesee Hayaatoo. Fayyisaa Hayaatoo. Saanya Argoo, Maamma Argoo, Duubee Jiboo. Adha Shaashamannee manni isaa. Shaashamannee ka jiraatu. Warri kunniin warra itti cichee barnoota barateet itti fuufeetiin jedhe jechuudha. Itti fufee hadhallee maatii ufiillee ka barsiifataaru biyyallee ka karaa danda'een gargaaraaru namni kanneen. Namni kanneen. Kan jirre hin jiru ka jiru. Warri kuwanoo akka Gaash Gammadaa fa'aa akka Gaash Muddaa fa'aa kunniin immoo booda isin booda jalqaban jechoo? Exactly. Nu booda jalqaban. Warra isin booda jalqabe jechoo? Nu booda jalqaban. Isin jalqabdaniit. Aloo barnoota jalqabdan? Nu aloo jalqabne aloo kaanee kuyyara buune. Attamiin kuyyara dhuftan? Maal taanaan gara kuyyaraa dhuftan? Gaaffiin kan keemishaa obbo Bayyanee Dhaabaatiitu ijoollee barsiisu keessaa adaarii naa fudhaa jedhee misiyoonii kadhate.
warra barsiisaaru kana keessa ijoollee aga ta'e kuyyaratti adaarii kuyyara naa galchaa jee kadhate isaan san keessa maammaa Fayyisaa Saanyaa ijoollee duubee ijoollee afurii fudhatan adaarii galan adaariin hin jiru manneen goojjoo takkatu ture manneen san keessa bulan isaan manatti citaa takkintu jira achi bulaatiin hurbaata ammoo kafteeriyaa nyaatu jechuudha kafteeriyaa nyaatan bultii manatti san keessa jiran akkasiin dhufan feessee hayaatoo attam ta'e feessee hayaatootiif gammadaa dullee booda hafneeti ama misiooniin nu laalaan jirtu nullee cadhifnee asitti nafnu jennee aloobanneeti kuyyara galle kuyyara akka galle ani intala haadhaa qaba jalloo intala haadhaa qaba hangaftittiin tiyya jallootti heerumteerti achi gale an jalloo galeeti jalloo deddeebaa barataa kuyyara barataa ture gammadaan illee na waliin gammadaa dullee na waliin achi barataa ture bakkuma tokko manuma tokko teerna boodarra gammadaan gara galbixii galee an kuyyara hafee kuyyaraallee jalloollee ka'ee ani mana misiooniin mana tokko qabdi karaa irraa warra gaashe daaluutitu manni gara isteeshinii bira ture tokkiin booda hin diigame achi warri gaashe daaluu achi jira daaluu fiigaa abbaan Dr. Abrahaami Dr. Abrahaam faatii daa'imman ijoollee didiqqoo barasan anamma warra kana kadhadheeti mana sani galee warqina shin duute warqina shi tum'e akka isaaniiti isi tum'een sun isii fuudhee achi jira mana san achitti tum'e jechuun naaf eessuma oola jechuudha durbii abbaa kiyyaati exactly amma anillee isaan kadhadheeti kifiliiwwatu ture gaashe daalu hojja qabaa kifilii sannaa kennee achi bulaa ture isaan illee mana san keessa jiraataa turan akkasiin kuyyara deebi'an jalloo gara kuyyara mana barnoota handhuura barnoota jala buutee barachuuf carraa argatte jechuudha carraa argadhee hiree argadheeti achi ka'ee mana gaashe daaluufaa bulaa kuyyara barataa ture warrin barnoota ijoolleen naannoo dhufanii gibbii isaanii baratan lakkoofsaan baay'achuun baruma keessan jechuudha baruma kenna namni hin jiru yoo san namni baratu hin jiru jalloo warri amma jalloo yaa'e sunni nurra laalee dhufe booda dhufan obbo Tum'een fa'a misiyoonii hojjetanii waan misiyoonii hojjetaniif waa diqqoo isii fidala laakkaaniiranii ijoolleen illee achirraan yaateetiin dhufaa turan Useen Dassiisoo fa'a Girmaa Annootaa fa'a waliin barataa turre kifilii tokkotti warra toora tokkoo jechuudha warri amma gugurdaan jaarsoleen kunneen isaan illee jalloo deddeebaa barataa turan Useen Dassiisoo fa'a Girmaa Annootaa fa'a kanneen wajjin baratan warra kaawwanoo ka wajjin baratanii akka Amaanu'eel Galgaluu fa'a waliin bara tokko baratammoo isin firrisumoo boodamoo attam Amaanu'eel Galgaluu fallee nun firrisanii xurgee deddeebanii kuyyaratti aandaanyaa kifilii tokkoffaa barataa turan nu jalloo deddeebaa turre isin jalloo dhuftu isaan xurgee dhufan kabbadee quufaallee achii dhufaati barataa turan nullee jalloo dhufna akkasuma wal baranne malee waluun beennu ture namni kunniin namoota waluun beenne ture waluun beennu booda namni xiqqoon uduma dhufanii lakkoofsa keessanillee baay'ataatiin deemee hedduu ta'aa dhuftanii ufiillee barnoota mi'aa isaa argitanii ufii barachuu qofa oduu hin taane wal gorsuullee mari'achuullee jalqabdan marii keessan keessaa waan wal gorsitan waan wal mari'ataa turtan keessaa mee waa tokko yaadachiisan yaada mishaanu hin barataa turree
namni ijoollee durbaan jirtu durbi arsii tabaratte filqamaan illee hin jiru. Waan bana barnootaa Waama takka illee. isinuu reefuu loon keessaa baddanii dhufattan. Nu loon keessaa bannee dhufne amma Gabra Mikaa'el waa kofale barateera. Gabra Mikaa'el falamaa. Pastor Ashanaafin fallee nageellee waa barataniiran. Warri kunneen illee dhufanii as jiran mana tamaarii galan. Mana tamaarii dhufan. Amma mana tamaarii keessaa namni barateeru eenyu Gabra Mikaa'eli Hamdeessaa Tusuuti Ashanaafii Waddeessooti Gaashbayyaneen fa'oo. Hayila Gabriel Dhaqqaboo. Xonnosa jechuudha. Hayila Gabriel Dhaqqaboo. Xonnosa yaa. Xurga jechuudha. Yaa xonnosa. Inni irraafatamu. Ijoollee nu afoo jiranni. Isaan kunniin nu afoo jiru. Warra isin afoo jiru. Warra nu afoo jiru. Gaashbayyaneen fa'oo. Gaashbayyaneen fa'a achuma jiranii. Gaashbayyanee fa'a kifilii tokko hinnaa inni baratu arga. Gaashbayyaneen isin afoo jiran ofi. Nu afoo jiran. Nu afoo jiran. Gaashbayyaneen hedduun dhiisa. Barnoota hin kute jechuudha. Barnoota hin kute. Pastor Tigiroon hoo? Pastor Tigiroon maa'essa dhufe. Maa'essa dhufne innillee adaarii ture. Gibbii keessa ture jechuudha. Gibbii keessa turan. Haga namara warra gibbiitiin waliin beennu ture warri diidaa dhufu kun. Isinummaan achi naannoo sanii dhufaa barattanuu warra achi jiraatu nu baay'ee waliin beektu. Beennu alaa dhufne booda amma barataa guyyaa barataati galgala xinaatiif dhumna. Mana xinaatiititti wal arginu. Steady hall jechuudha. Yaa. Tina galgala hana taanaanii achi keessaa warra xinaatii san keessaa nama filaniiti anallee kifilii ho'iitti na shuuman. Warra haxannaasisu kana galgala haxannaati ijoolleen tamaarii. Supervisorii ta'atta jechuudha. Yaa alaallee warri dhufu warri adaarii illee warra tamallaashiitiif warri akkuma kifiliitiin achi galgalallee warri haxannaasisu kana keessaa achi wal barataa turre. Achi wal barataa turre. Amma Gabra Mikaa'el faatii jajjaboota isaan warri kifiliin nurraa fagoo jiru isaan. Isinirraa warra siqee roosan. Gabra Mikaa'el kofalettillee barateera. Jiddootti hojjetaa ture. Jiddoo barreessa baalabaata Giliinshaa Galatoo Sirbamoo ture Gabra Mikaa'el. Maaf Amaariffa kana hin beeka inni. Maaf kofale ture. Kofale waa farsoo nama gurgura mana namaatitti. Barachuuf. Achi Amaariffa barateera. Baratee Giliinshaa ture booda kuyyara dhufe warra baratanii isin afoo keessa jiru keessa nama tokko isa tokko ture amma uduma barannu isaan illee warra barate keessa tokko nu barataa jirra baranneerra biyya teenna illee barsiifna durbillee jirtu durbi yoon baranne nu homaan baranne dhirti callaan barannee fi maal goona durbi barachuu qabdi durballee akka finnu ka jedhu barannaa qaba amma isin wal geettanii lakkoofsaanillee baay'ataa dhuftanii walillee barattanii qara waluyyuu beettaniyyuu wal argitanii gurmuu walii taatanii sammuu keessan keessatti yaada buluu jalqabe yaada kana keessa ufii carraa arganne namni badhaan sabni badhaan immoo carraa hin qabuu ka jedhu tokko lammaffaan immoo nu warri dhiiraa hedduu as jira obboleewwan keenya warreen dubaraa tokkollee as hin jiru isaanillee haa baratanii ka jedhu yaada kana dhufe jechuudha achiin booda maal durban qabna achi keessaa durba qabna zannabeechi niqqaati zannabeechi niqqaa fa'aa dhufte zannabeechi niqqaa achi baratti kuyyara adaarii abbaan baalabbaataa niqqaa bulliyyee baalabbaataa zawdituu falamaa Gabra Mikaa'el afaaniin illee jabaa waallee hin uggaa adaarii galcheera zawdituullee achi galteerti zawdituun jechuu achi galteerti ta seefa garaa seefa Mikaa'el
إنه مكاني سي شو نمو كونه شو اللي سيف ميكائيل فيديرا أتشجرت إنسان سدين قامنا درب سدين متنا قام درب الران قام دي أبرا شو إنسان ما يسا دفني أبرا شفاء بودا دفني ما يسا كإنساني لفايوم قامنا أما إنسان أتشجلني نو تمال اللاشي بيتنا برسيفنا كاجدو والجتي قام والجتي قد أتنجتشو والجتي سامباتا غالغالا سامباني باي غالغالا غويا داكن غويا داكن غالغالا كانا غويا مرا والجن سامباتا ايش والجتن كوير ما والجن كوير ايست ما منا تماريت منا تماري كيست والجن سافا يوتا اي لاغا افانيت مني بابو راجرا ميكا ميسوني كواس ميدالو كجل كواس ميدالو كجل يوكي كواس ميدات دير كوبا والجن يوكان لاغا افانغا ديبونه غويا اتشي والجنت اتشي مريان مال غونا نو هوجات تماري وانتي غورارو نجيرو بيكي نان تماري دوربي تمارتن جيرتو مال غونا كاجو مريان كان يادا كافيدو غبر ميكائيل غاشبيان همدسا نموني جرو أشنا في نموتا نو أوليتي به ورزين أفوجر سنجرو باستر غابريل دكتور همدسا توسوتي باستر تيغروفا باستر أشنا فيفا نموتا كنين توسين أفوجر دوتي تور آفا غاش دوتي نيلي إسانيت أنا إنيلي تور إسان اللي إتانا كني ولين يادا فيداني مال كغونو كجرو مريان دوران دورسينيتي دوربيتين براتشوك أبدي دوربين براتشوك أبدي دوربيك براتشوك أبدي إسان دورا دورب أتمين برسيم مني تماري جراتشوك أبا مسارات تمرتي هادامنو أما وريني برنوتا كويرا دوبي إسكولا منا برنوتا جل قبوف تاجتشو باديات بادية جل قبار منا برنوتا بيا كيسة تاجل قبنو لفا إجولين تين رفته كيسة رفته مرتو أرجيسان أفنيا تجرانيت تاجل قبنو جل قبنو إسفا هاga قمودو هاga نو نجيل أتش أدام يقولوا زواي فانجين يوصل أتشينجين كفيل ما ورد ما نجيل كيس نجيل في شاشة منه جودة أجي فيك لفا يجولين جرتو فيك إنه في أشياء إنه جدو فيك جتو جدون جدو يا جدون إمي شجاني تندو إمي شجاني أشيلو في هندو أشيلو في يا إمي شونسو نندو لبسيو لله رغات لله لبسيت لله ما فاير غني كانني لفان اجولن دفته اسي برات ارتو من تماري اتابنامو كجدو يادفين مارين تسنتانا جچو دوران دور سينما سرات تمرتي بن اوفي مارين كنا كان اما لفان دفنا مرايو غودي كدفين انا غودي بنامو قب من تماري اجي كدفين الرافع أما كأجيرو في اللي فجأة نفس التمارة نجيل لي وردا كيسا لفما نمني دفع مرا يو لفما نمني دفع تكلمني دفع لما فمو نمو تفيد أكابان جارسو تفيد أكابان تجرا يا إجول جارسو الإمتيوسن إجول نيوسن إجول أشيلو في نسا أشيلك أبرسيسا جنة ولي مر قدين تراك جنة أنا كقدي يا nama hedduu fayyisaan illee jira anduraan akka dhaqu maammaaf saanyallee jiranii akka lafa dhufne deebineetiin barsiifnu ka godhee alootti barsiisaa aloo ka warri maammaafallee kennallee godhee dhufanii barsiisan leephisiin ammoo namoonni dhufanillee jiranii midhaasoo jedhaniiti hin du'e midhaasoo hogii jedhaniitiin
midhaasoo hogiiti. Midhaasoo hogiiti. Asira laqaa akka ture? Asira laqaa. Asira laqaa midhaasoo hogiiti. Hin beeka hin yaadadha. Leephisiin isa erganii kaan ammoo warra baay'ee yaadachuu hin danda'u bakka dhufne marattuu deebi'aa barsiisaa jennu. Manni barnootaa jalqabame yaada kana walitti qabuu fi amma urgee baatanii mana barnootaa jalqabdan. Jalqabne. Itti dabaltaniitiin immoo urgee manni barnootaa jalqabu kanatti lammaffaan dubartoota mana barnoota akka galan godhu. Akka galan goone achirraa jalqabne durbi teennallee mana tamaarii jalqabdee achii kaatee kuyyara akka galtu goone. Mana barnoota achi jalqabanii immoo kuyyara dhufuu mana barnoota akkaataa kanaan lakkoofsee durbaallee nu dhalatee nu guddataa dhufe. Eenyuun fayyaadattu warra dhufanii mee Zawdituu Falamaa jette Shunee Annootaa jette eenyu hinikaanaan jette Zannabeech hinikaa warra kanneen maqaanaaf dhooftanii booda moo warri dabalamamee warra yaadattan keessa warqina sheedamoo haadha manaatiyya ashoo ta haadha manaa gabayyoo eenyu siin jedha irraanfadheera haawwatii amma haawwatii Asteer Waashoofa Zannabeech isaan kunniin illee maayessa achuma irraa qabameeti gadi nam'aa ture. Jalqabiin kenna achirraa jalqabne. Akkaataa kanaan lakkoofsa. Akkaataa kanaan durballee horuu jalqabne. Warra yoo sanii durba barnootaaf kuyyara dhufan keessa Itee Warqinesh haadha Abdiisaa jechuudha. Achi keessa namni martinu akka waan lotoriin gaheeti durba yoo san dhufan keessa tokko keessaa fuudhaniiru. Gaasha Abiraan fallee, Paaster Ashannaafiin fallee, Paaster Tigroon illee namni hundumtuu durba sanniin keessaa fuudhan jechuudha. Keessaa qocatan. Itee Warqineshiin wal fuutan jechuudha. Warqineshiin aguma barattee anillee barataa tureet. Boodarra wal fuune finnee fi miti ka fuune haga dhufanii turanii baratanii jedhan wallaaluu jalqabne. Amma namallee taatanii ijji keessallee baname. Namallee taanee bitaa mirgallee laaluu jalqabne. Wanti fuudhaallee isin mul'ate. Nu mul'ate. Maa barataa jirraa duubni kennallee manni tamaarii illee banameera. Masarata timirtiin illee badhataa jira. Isaan illee guddatanii barataniiranii akkasiin wal fuudhuu jalqabu. Itee Warqineshiin wal fuutanii haga hojii qabatte moo hojii hin qabanne fuute? Anmoo. Hojii qabda yeroo fuute? Aneen qaba matsaafa illee gurguraa. Kolporterii ka deemaa gurguran sana? Matsaafa gurguraa ture. Isa hojjetaa turtee wal fuutan jechuudha.